Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota yuutuubii keenya yeroo garaagaraatti seenaawwan namoota addunyaa kanaa qabadhee isinii dhufaa akkan ture ni yaadatama. Har'as seenaa barsiisoo tokko qabadhee isinii dhufeera. Hamma xumuraatti na hordofaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Seenichi akkas jedhee eegala. Waaqayyo jira jedha. Marree guyyaa tokko qonnaan bulaan tokko ilma isaa barsiifatee gara yuunivarsiitiitti ergachuuf ga'e. Ilmi isaa qormaata biyyoolessaa darbee sadarkaa sana ga'uusaaf gammachuu isatti dhaga'amullee yuunivarsiitiin ilmi isaa itti ramadame qe'ee isaa irraa baay'ee fagaachuun isaa isa gaddisiisee jira. Daran wanti isa yaaddesse garuu barri suni bara itti namoonni waaqayyo akka hin jirre barsiisan ture. Namoonni hundinuu tiwoorii Chaarles Daarwiin fudhatanii namni bineensota akka jaldeessaa fi qamalee irraa akka tasaa jijjiirama tirannaa argame malee uuman isaaniin uumne jedhanii uumaa isaanii gananiiru. Qonnaan bulaan kuni garuu jiraachuu waaqayyoo shakee hin beeku ture. Ijoolleen isaas akka inni shakkinetti guddifate ture. Hamma isaaf danda'ametti barumsa namoota waaqayyo gananii kana akka inni fudhanne ilma isaa gorsee gara yuunivarsiitiitti geesse. Wanti sodaatame hin oolle ture. Ilmi isaa namoota waaqayyo hin jiru jedhanii waliin walitti hidhatee ofiifis akkasumatti amanuu eegale. Barumsa isaa waggaa tokko xumuree boqonnaaf gara maatii isaatti yeroo deebi'etti guutummaan guututti jiraachuu waaqayyoo namanu ture. Abbaan mucichaa baay'ee gadde. Guyyaa tokko ilma isaa kana fudhatee muka qilxuu guddaa tokko jala taa'anii waliin haasa'uu eegalan. Abbaan ilmi isaa maaliif jiraachuu waaqayyoo akka hin gane isa gaafate. Innis deebii kennuufii eegale. Waaqayyo jira jedhanii amanuun gowwummaadha jedhee abbaa isaatiif deebise. Fakkeenyaaf abbaa waaqni dandeettii uumama kana hundaa uumuu qabu osoo jiraate qilxuu kanaaf ija xiqqoo kana kenne. Buqqeen kuni jirmi isaa baay'ee dadhabaan firiin isaa garuu hammam akka ga'u ilaali jedhee abbaasaaf deebii laate. Ijji buqqee suni qilxuu kana irraa osoo jiraatee garuu jirmi isaa guddaa waan ta'eef baachuu danda'a ture jedhee abbaasaa faana mormii eegale. Amma garuu faalladha attamiin waaqayyo jirra jetee yaaddaree abbaa koo jedhee abbaasaa gaafii gaafachuu itti fufe. Osoo kanaan jiru garuu firiin mukaa qilxuu tokko irraa citee adda isaa rukut ni dhukkubsite. Amma otoo firiin buqqeetu adda kooti rukutee hoo jedhee yaade. Osoo abbaan isaa gaafii isaa hin deebisiniif dursee abbaa ija qilxuu kanaa ija buqqee sanaa waan hin taa'iniif waaqayyoof galanni haa ta'u jedhe. Uumamni jiraachuu uumaaf ragaa gahaadha. Addunyaan kuni sirnoota gurguddoo waaqayyo hin jiru jedhanii hedduun argiteetti. Namoonni lakki waaqayyo jira jedhanii falman hedduun immoo hanga lubbuu isaanii tokkittii dhabuuti wareegama hadhaawas kaffalaniiru. Haa ta'u iyyuu malee garuu jiraachuu waaqayyoo shakkuun tasumaa hin danda'amu. Namoonni jiraachuu waaqayyoo hin amanne hedduun har'as akka jiran beekamaadha. Afaan isaaniin jiraachuu waaqayyoo akka hin amanne dubbatu. Dhugaan jiru garuu keessi namaa uuman akka jiru amanuu isaaniiti. Gaafa tokko rifeensa mataa koo sirreeffachuuf gara ogeessa rifeensa sirreessuu deemee ogeessonni lama rifeensa namoota lamaa sirreessafii jiru. Namoonni muraasni immoo taa'anii dabaree eeggatu turan. Anis warra dabaree eeggatanitti dabalameen taa'e. Warra taa'an dabaree eeggachaa turan sana keessaa inni tokko miira abdii kutannaadhaan kan miidhamee nama sodaaf harka kenne fakkaata. Waaqayyo hin jiru jedhe. Otoo dhugumaan waaqayyo jiraatee dhalli namaa akkamitti akkas ta'a? Namni waa yakke adabamuun sirriidha. Namoonni akka koo haqni jalaa dhokate, namoonni yakka isaanii malee hidhaman, namoonni waan hin balleessineen itti gaafataman maaliif akkanatti dararamu? Otoo waaqayyoon jiraatee bara dheeraa jiraachuu waaqayyotti amanee gowwoofamee ture. Amma garuu dhugaan jiru naaf galeera. Waaqayyo hin jiru jedhee amanuu eegale. Namoonni isaan kan callisanii dhaggeeffatu turan. Ogeessonni rifeensa sirreessaa jiran keessaa inni tokko deebii kennuufii eegale. Quba akeektuu isaan gara alaa agarsiisee namichi rifeensi mataasaa baay'ee babbadee jiru sun sitti mul'ataa jedhee gaafate. Namichis gara alaa ilaalee eeyyeen argaan jira jedhee deebiseef. Mee rifeensa mataasaa ilaali jedhee deebii kennuufii isaa itti fufe. Gar malee itti fokkisee jira. Areenni isaas baay'ee dhedheerateera. Garuu rifeensi isaa kan akkanatti itti fokkise namni rifeensa sirreessuu mooraa kana keessaa waan hin jirreef miti. Otoo inni dhufee annan sirreessaf ture. Suni hojii kooti waan ta'eef dubbiin kees waan kana fakkaata. Waaqayyotu hin jiru otoo hin taane situ garaa kee guutuu isa hin barbaanne. Otoo isa hin barbaaddatin immoo komachuu hin dandeessu. Hin jiru yoo jettes matumaa fudhatama hin qabu. Hin dogongorin obboleessa koo waaqayyo
Waaqayyoon dhugumaan jira jedhee deebii deebiseef. Taateen gaafa sanaa sun waan guddaa na barsiise. Nuti isa hin barbaaddanne malee Waaqayyo dhugumaan jira. Uumama ta'anii uumaa ofii ganuun gantummaa guddaadha. Jiraachuu uumaa mirkaneeffachuuf fagoo deemuu hin barbaachisu. Of ilaaluu qofti gaadha. Ani jira jechuun kan na uume jira jechuudha. Ija keenyan uumama naannoo keenyaa jiran ilaaluun gaadha. Gaaf tokko dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Ani qaxalee keessaniif tudhaa. Horaa bulaa.